gammachu hunduma Oromootiif haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Haalli biyya keessa jirus haala bareedaadha. Nageenyis akkasumas immoo qeerroof qarreen Oromoo kutaalee 11 keessa haalli isaan itti sochii godhaa jiran hedduu waan nama gammachiisu, hedduu waan namatti toludha. Maali irreecha yeroo jedhamu waggaa waggaatti namoonni hedduu qeeqa adda addaa ni kaasanii irreecha Oromoodhaaf maali, irreechi maal ture? Zabana durii bara abaabolee keenyaa jechuudha, akaakolee keenyaa duriitti irreechi maal ture? Har'a immoo irreecha yeroo irreechi waggaa waggaatti ga'ee namoonni hedduun yaada isaanii ni dhiyeeffatan. Tokko siyaasatti harkisan, tokko amantiitti harkisan, tokko aadaatti harkisan, tokko Oromummaatti harkisa. Irreecha kana karaa hedduutti qicanii akka irreechi kun badu yookaan irreecha kana irratti yeroo hedduu dhiibbaa adda addaatu waggaa waggaadhaan ga'a. Irreecha jechuun maal jechuudha? Irreechoo zabana durii akkam ture? Irreechi kun bara maalii hundaa'e? Hundeeffamni isaa akkam ture? Maalirratti hundaa'e? Akkamitti hundaa'e? Irreechi jedhamu kun immoo maali isa jedhu Oromoodhaaf waanan irraa hubannoo qaburraa qooduudhaaf an dhufe. Yeroo baay'ee waggaa waggaatti gaafa irreechi ka'e sheekoliin keenyas qeeqanii kaasanii akkasumas warri amantii, warri siyaasaallee siyaasatti harkisu, irreechi waan siyaasaan hundaa'e, irreechi waan amantiidhaaf hundaa'e, irreechi waan biraatiif hundaa'e godhaniitu jechuudha. Irreecha jechuun maal jechuudha isa jedhu isinifan qoqqoodaa, isinis immoo yaada koo kana waliif daddabarsaa, dhaggeeffadhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa jechuudha. Akkasumas hunduma namaatiif waliif daddabarsaa jechuudha. Irreechi baranaa irreecha milkiitii. Egaa qeerroon Oromoo baatii waggaa dheeraadhaaf akkaanfamtee dhufti. Har'a ofirraa facaafataa jirti jechuudha. Mirga sii gaafataa jirti, abbaa biyyummaa sii gaafataa jirti. Dooktor Abiy gaaffii keenya nuu deebisi, hidhamtoota keenya nuu fiiki, gaaffii haqaa hoogganaa haqaa ta'e jettee qeerroon ija dhugaatiin gaafataa jirti jechuudha. Qeerroon hin jirtu yeroo jedhamu qeerroon bakka itti dubbattu dhabuusi har'a mootummaan kun illee hubachuu danda'u qaba. Maaliif qeerroon hagam saba sii waliin jirti, qeerroon hagam dhugaa waliin jirti, qeerroon hagam gaaffii haqaa kana gaafachuudhaaf teessee isaan eegaa jirti isa jedhu qeerroorraa har'a barachuu qabu. Qeerroodhaaf gaaffii qeerroo deebisuu qabu, hooggantoota isaanii hiikuu qabu. Gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo, maalummaa Oromoo, duutii fi ajjeechaan Oromoorraa dhaabbatuun bifa qeerroon gaafattuun itti fufuu qabaa jechuudha. Qeerroon har'a irreechi kun kanaafi jechuudha. Tokkoffaa irreechi kun waa sadii gurguddaa irratti jechuudha. Bara zabana durii kan hundeeffame waa sadii gurguddaa maali isa jedhu. Tokkoffaa bara durii jechuudha teekinooloojii amma jawaala nuti yookiin telefoona nuti ittiin wal barruu fi ittiin dubbannu kun hin jiru ture bara durii jechuudha. Bara abaabolee keenyaa jechuudha, akaakoyyoolii keenya. Oromoon irreecha kana gaafa hundeeffatu waggaa waggaatti Oromooleen kutaa 11 walitti dhufanii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti walitti dhufanii aadaa fi seenaa naannoo isaanii wal barsiisu. Akkasumas bara kana roobni naannoo keessan akkam ture, gadaan naannoo keessan akkam ture, nageenyi naannoo keessan akkam ture, sirni gadaa naannoo keessanii maal fakkaataa, akkami naannoon keessan nagaadha jedhanii Oromoon waggaa waggaatti bakka itti walitti dhufanii maalummaa fi jireenya naannoo walii itti wal jijjiiran ture jechuudha. Irreecha jechuudha zabana duriitiif bara abaabolee keenyaa dura irreechi kun amantiidhaaf hundaa'e, kanaaf hundaa'e, siyaasaaf hundaa'e warra jedhuufan deebii kennuudhaaf deemaa jira jechuudha. Bara durii bara abaabolee keenya anammaa kaakayyuu koo shanjaa ol lakkaadhe waaqeffataatti dhaqeen harkaa gala jechuudha. Maaliif Oromoon durii osoo amantii musliimaan dhufin waaqeffataa ture yookaan sirna rabbiin ittiin galateeffatu jechuudha. Akkuma sirna irreechaa kana akkasumas immoo aadaaf seenaaf duudhaa qabu. Odaa nabee jira, odaa bisiltu jira, odaa hullee jimmaan keessa jira, odaa doobbii jira, odaa maaliin naannoo Harargee kanas odaan Oromoo bakka kutaalee 11 keessa jira. Sirni gadaa naannoo 11 kun waggaa waggaatti walitti dhufeetu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gadaan naannoo keessanii akkam ture, roobni naannoo keessanii akkam ture, nageenyi naannoo keessanii akkam ture, akkamii jedheetu itti wal gaafata ture. Inni lammaffaan duudhaa fi aadaa qabu, uffannaa fi nyaata qabu. Fakkeenyaaf Oromoon kutaa 11 haalli aadaa uffannaasaa gara jechuudha. Maaliif Oromoon baay'ina isaarraan ilmaan abbaa tokko gaafa lafa hundatti bobba'ee dachee Itoophiyaa jedhamtu kana qabatu seera ofii fi aadaa ofii, seenaa ofii bakka itti dhufee wal barsiisu. Akkasumas qeerroof qarreen bakka itti dhufee wal baru. Bara kana maal gochuu qabna, akkam gochuu qabna, akkamitti walitti dhufna, rakkoo qabdu akkamitti walii birmanna, bakka itti waliin mari'atan ture. Barri sun maali? Bara teekinooloojiin bilbilaa tokko illee hin jirre Oromoo waggaa waggaatti dhufee dirree irreechaa irratti nageenyatti wal gaafatu ture jechuudha. Inni lammaffaan aadaa fi uffannaa isaa
bareedinaa fi faaya isaa bakka itti wal agarsiisu, bakka itti walirraa fudhatu, bakka itti wal barsiisu, bakka itti walii birmatu. Bara kana rakkoon yoo jiraate illee akkamitti walii birmanna iddoo itti wal barsiisu ture jechuudha dirree irreechaa kanatti. Inni sadaffaa waan tokkotu ture. Oromoon bara sana amantii musliimaa waan hin jirree fi waan amantiidhaan wal fakkaasanii amma irraa dubbatan tokko keessa marga bishaan jiiseetu waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa 29 tokkicha maqaa dhibbaa jedhanii ittiin galateeffataa turan rabbiin. Kan jiidha kana kan dachee Oromiyaa magariisa nuuf goote, kan dachee Oromiyaa akkasitti nuuf faayite, kan dachee Oromiyaa roobaan nuuf ukkaamsite, kan dachee Oromiyaa biqila gaariidhaan magariisa gaariidhaan waan gaariidhaan nu goote galatoomi yaa rabbii yaa waaqa jedhu. Bara sana amantii musliimaa waan hin jirree fi rabbiin bishaan jiisanii jiidha kanaan rabbiin galateeffatu ture. Isa kanarratti irreechi kana sadanii fi dachee Or-sadee dhaqaniitu Finfinnee dhaqanii irreeffataa turan. Sana booda amantiin musliimaa jedhamu hin bu'ee gaafa biyya keenya dhufu ummanni keenya silaa waaqeffataa ture jechuudha. Mukatti hin gabbaru, namaaf hin sagadu, mukaaf hin sagadu, waan biraatiif hin gabbaru. Rabbumaan qofa galatoomii jiidha kan nuuf kaa'u keetii fi magariisa kana nuuf kennuu keetii fi dachee bareedaa kana nuuf gochuu keetii fi yaa rabbi galatoomi jedhee rabbi ofii galateeffataa ture jechuudha. Gaafa amantii musliimaa dhufu dafee qabate amantii musliimaa ittiin ulfaanne jechuudha. Silaa ummanni Oromoo rabbiin gabbara waan ta'eef irra caalaansaa naannoo Jimmaatti, naannoo Arsii, naannoo Harargee, naannoo Shawaa, naannoo Wallaggaa, naannoo Booranaa, naannoo Karrayyuu fi naannoo Walloo, naannoo Iluu Abbaa Booraa fi Gujiin hundi isaatu Oromoon kutaan 11 dafee amantii musliimaatti irra caalaan isaanii qabatee jechuudha. Sana booda ergii amantaa isaa qabateen booda marga bishaan jiisee rabbiin galateeffatu kana hin dhiise warri musliimaa. Garuu Finfinnee dhaquu fi Or-sadee dhaquu hin dhiifne beekaa. Maaliif? Or-sadee keessa beeti kiristaana miti kan dhaabbatee jiru, mana amantii miti kan dhaabbatee jiru. Dachee Oromoo walitti dhufee rabbiin itti galateeffatu malee beeti kiristaaniin tokko achi ijaaramee hin jiru, masgiidni tokko achi keessatti ijaaramee wanni itti suyuudan tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka rabbiin itti galateeffata, waan rabbi namaaf tole, tola rabbi namaaf tole, kenna rabbi namaaf kenneen bakka itti galateeffatanu ture jechuudha. Oromoon irra yeroo Finfinnee dhaqu irra caalaan isaa Or-sadee dhaqaan jiru jechuudha. Bishooftuu dhaqee laga sana cuubee rabbiin hin galateeffatu. Maaliif? Har'a amantiin isaaf isaaniif hin eeyyamtu waan ta'eef duudhaa fi aadaa qabu immoo Finfinnee dhaqee wal agarsiifachuu isaa aadaa isaa ganamaa sana hin dhiisuu jechuudha. Maaliif? Bakka itti walitti dhufanii aadaaf seenaa ofii itti wal agarsiifatan waan ta'eef irreechi uffannaa Jimmaa, uffannaa Arsii, uffannaa Walloo, uffannaa Karrayyuu, uffannaa Booranaa, uffannaa Iluu, uffannaa Gujii, uffannaa Harargee fi uffannaa Arsii, uffannaa Baalee bakka miidhagina ofii itti of agarsiifatanuu fi qeerroon walitti dhufee gaaffii abbaa biyyummaa isaatti gaafatu. Handhuurri isaanii Finfinnee waan ta'eef fakkeenyaaf Finfinneef Jimmaan kiiloomeetira 300 walirraa, Walloo fi Finfinneen kiiloomeetira 300 walirraa, Baalee fi Finfinneen kiiloomeetira 300 waan akkasiiti walirraa. Akkasumas roga hundarraa handhuura magaalattiitti walitti dhufanii gaaffii abbaa biyyummaa isaaniitii fi duudhaa fi aadaa naannoo isaanii iddootti wal barsiisanudha jechuudha. Kanaaf Or-sadee dhaqanii bishaan cuubuun kun afee jira jechuudha. Ammas maaltu jira? Warri yeroo sana amantii musliimaa hin qabanne yookaan amantii kiristaanaa hin qabanne yookiin amantii pheenxee hin taane warri waaqeffannaatti tafe deemee waaqeffata. Dhimma isaati sun. Irreechi silaa waan sadii gurguddaa irratti hundaa'e. Tokko aadaaf seenaa ofii iddootti wal barsiisan. Lama nageenya naannoo ofiitiif gadaa naannoo ofii akkasumas rakkoo naannoo ofii iddootti walitti dhufanii himatan. Oromoon kutaa 11 iddootti walitti wal baru bakka sana waan tureefi wanni kun hin hafuu jechuudha. Oromoon akkanatti hubachuu qaba. Inni immoo maal dhugaatii waan arge fuutee danfistee muka jalatti naqxu kuni isiin kun xonqaa'ii jedhamti jechuudha. Waa'ee irreechaa bakka hin buutu. Musliima keessallee ni jira warri gariiba jedhanii waan ulee balloo lama qaratanii dhadhaa ofirra kaanii bakka hin taane akka hin taane moolide jedhanii deddeeman kun islaama bakka bu'a hin bu'u jechuudha. Islaamni dhugaa islaama dhugaati. Irreechisi warri muka jala deemanii gangalatanii waa facaasanii deeman warra xonqaa'ii jedhama jechuudha. Akkuma warra moolidaa kana jechuudha. Islaama keessallee warri maqaa islaamaa balleessu ni jira waan ta'eef warra akkasiitii jechuudha. Malee warra yookiin amantii irreechi amantiidha, irreechi dhugaatii muka jalatti naqee jinniidhaaf gugguufa warri sun warra jinnii gabbaru jechuudha. Warri sun ofumaa mataa isaanii bakka bu'u malee aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo kana bakka hin bu'anu gonkumaa jechuudha. Oromoon akkanatti hubachuu qaba. Wanni kun amantii kamiinuu keessa ni jira dhiibbaan akkasii. Amantii musliimaa keessa maqaadhaaf islaama,
wantoota meeqatti gabbar warroota dhaqanii gariiba dhadhaa fuudhanii dirree Sheek Huseen jedhanii Jimmarraa kaanii Lukaanfaa Finfinnee qaxxaamuranii deemu. Wallaggarraa kaaniiti dirree Sheek Huseen dhaquudhaaf Arsiirraa kaanii Harargeerraa kaanii isaan kun maal jedhamu? Jaahiliyyoota jechuudha. Isaan kunis immoo xonqaawota warra jedhamanudha malee warra seedaa aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo bakka bu'anii dirree Irreechaa dhaqanii wanti waan akkanaa gabbartu kun Oromoo bakka hin buutu. Oromoodhaaf bakka Oromoon bakka siidhaaf hin kennu jechuudha. Irreechi aadaa Oromoof seenaa Oromoo bakka Oromoon nageenyaa fi duudhaa ofiitti geggeeftuu fi akkasumas gaaffii isaa ifaan ifatti qeerroon kutaan 11 walitti dhuftee onnee guutuudhaan itti wal gaafattuudha malee isaan kun Oromoo gonkumaa bakka hin bu'an. Yeroo baay'ee sheekoliin keenya gaafa irreechi ga'e waazine waazine dhugaa keessanii waaza amantii barsiisa. Oromoon kaleessallee amantii isaanii beeka. Gaafa amantiin Islaamaa dhufu namni isa rukutee, namni isa gowwomsee, namni waan biraatti godhee isatti himne jechuudha. Ofiin qabate. Waaqa jechuun waaqeffataa jechuun durumaayyuu amantiin isaa Islaamatti dhiyaata. Rabbiin galateeffataa ture. Rabbii dachee Oromiyaa jiidha goote. Rabbii dachee Oromiyaa nuuf bareechite. Rabbii dachee Oromiyaa magariisa nuuf goote. Rabbii dachee Oromiyaan akkanatti nuuf boocte ulfaadhu galatoomii. Ammallee waggaa waggaan nu gahe. Bacaqii birraa keessaa booqaa birraatti baga nu dabarsite. Rabbi galatoomi jedhanii bakka itti galateeffatan ture. Inni lammaffaan immoo nageenyaa fi rakkoof roorroo sarra jiru bakka tokkummaadhaan dhaabbatee Oromoon kudha tokko mirga ofiitti gaafatu ture jechuudha. Kanaaf har'alee qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti osoo jeequmsa tokko hin godhin osoo nama rabsin tokkummaadhaan hooggantoonni siyaasaa abaanu gaaffiin Oromoo adeebi'u ajjechaan Oromoo irraa dhaabbatu kaabineef kaadireen mootummaa kana seenaa balleessaa jirtu kaadireen mootummaa kana jala dhokattee seenaa Oromoo laaqaa jirtu nurraa dhaabbattu jedhaa jiran. Kana dirree jeequmsaa gootanii irreechi siyaasatti makate durumaayyuu hin gaafatu Oromoon kana. Mirga isaa bakka itti gaafatu ture bakki kun jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarraa hubachuu qaba. Sirriitti of ilaaluu qaba. Gaaffii Oromoo deebisuu qaba. Seenaa Oromoo deebisuuf qaba. Arrabaa fi namoota wantoota adda addaa godhan dhiiseetu hooggantoota siyaasaa eekee waliin mari'atee biyya isaa kana fuulduratti ceesisuu qabaa jechuudha. Akkanumaan afaan qawweetiin ceesisan abadan hin danda'amu. Wal sodaachisuuf, wal sossobuun, wal gowwomsuun kaabineef kaadireef jalatti bitanii deddeemuudhaan gaaffiin Oromoo gonkumaa deebi'uu hin danda'u jechuudha. Isaan illee nagaa ta'uu hin danda'an. Qeerroon affanamaadha jechuudha. Qeerroon har'a akkanatti ofirraa buqqifataa jiru osoo bakka argatee kanaa achi sochee biyya isaa kabachiisuudhaaf nageenya biyya isaatiif akka inni dhaabbatu mootummaan asirraa fakkeenya godhachuu qabaa jechuudha. Akkasumas immoo waan tokko mootummaa kanaa dhaamuu barbaada. Akkasumas deeggartootaa fi warra mootummaa kana jaallatuuf dhaamuu barbaada. An Dr. Abiy Ahmed akka mataa kiyyaatti namummaa isaa hin jibban. Dr. Abiy Ahmed namummaa isaa hin jaalladha. Sirna isaati kana hin jibbu. Sirni isaa kun Oromoo fayyadee hin jiru angawwanaatti Oromoo ajjeesuu malee isa jedhuufan isa mormaa jechuudha. Arlee Dr. Abiy aangoo qabatee biyya sana fuudhee deemuudhaaf kaadiroota xixiqqaa. Kaadiroonni kun maal jetti? Sartifikeettii qabnaa nuti barataadha mootummaa barbaade waliin buluu dandeenya. Nuti doktora baranne doktorinnatiidha mootummaan barbaade yoo dhufe waliin bulla jetteetu maqaa mootummaa kanaa balleessaa jirti. Seenaa mootummaa kanaa balleessaa jirti. Lafa ataa jirti. Qeerroo sossobdee qeerroo garaafsachuuf jala naqxee seenaa ummata keenyaa balleessaa jirti. Seenaa mootummaa kanaa balleessaa jirti. Dr. Abiy hin hojjenne jennee mormaan jiru guutuutti. Waan hojjete hedduu qaba. Waan godhe hedduu qaba. Seenaa isaallee dhoksuu hin barbaadu akka mataa kiyyaatti. Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufe wantoota babbareeddoo hedduu hojjetee jira. Akkasumas seenaa isaas immoo balleessaa jira. Wantoota hedduudhaan seenaa isaa balleessaa jira. Kanaaf seenaa isaa kana immoo kan balleessaa jirtu kaadireef kaabineedha. Kaadireef kaabineen kaleessallee wayyaanee jala teessee ilmaan Oromoo ajjeesisaa turte. Mana keessaa fuutee Oromoo akka inni hidhamu, akka inni ajjeefamu, akka inni ukkaanfamu, akka inni maal ta'u kan godhaa turte kaadireef kaabinee irra mootummaa kana jala teessee mootummaa kanaaf ilillii sobdee raaftuudha. Isaan kun gaafa Jawaar dhufes Jawaar fakkaattee jiraatti. Gaafa Mallasaan dhufe Mallasaa fakkaattee jiraatti. Gaafa wanni fedhee dhufe mootummaa dhufe fakkaattee akka ashaangulliitii fi akka gaararraa warra jiraatudha jechuudha. Mootummaa dhufe fakkaattee jiraatti isiin. Har'a kana rabsamaa jiru garuu Dr. Abiy Ahmedidha jechuudha. Dr. Abiy Ahmed akkas nu godhe, Dr. Abiy Ahmed akka nu godhe, isa gandatti du'e, isa aanaatti du'e, isa godinatti du'e, isa finfinneetti du'e, isa akka waan 4 kiiloo keessatti namni du'utti kan itti mataamaa jiru Dr. Abiy Ahmedidha jechuudha. Kanaaf seenaa isaa kana
bareeffachuudhaaf seenaan isaa kun akka hin banneedhaaf mootummaan kun fulbaana 24 aangoo qabataa jira. Waan tokko badhaa mootummaan kun aangoo hin qabatu maal goonaanis hin danda'amu beekaa. Maaliif Oromoon waan irraa qopheeffate hin qabu, waan bakka buufachuuf qabu hin qabu, Oromoon waan harkaa qabu tokko illee hin qabu. Mootummaa kana tiksee fulbaana 24 gaafa aangootti ol ba'e carraa tokkitti kennuufii qaba. Carraa sana keessatti mootummaan kun kaabineef kaadiree aanaa fi gandaa fi godina keessa ummata rakkisaa jirtu, warra sobaan ummata kana nyaachaa jirtu, warra sobaan droomee qabeenya ofii tikfachuun mootummaa kana fakkaataa jiru mootummaan kun of keessaa baasee ifa yoo baase mootummaa kana waliin Oromoon hiriiree aayolii isaa maneedhaatii baafatee karaa nagaadhaan waliin deemuu qabaa jechuudha. Garuu mootummaan kun kaadireef kaabiree kanaa waliin inni itti fufaa yoo jedhe qeerroon Oromoo tokkummaadhaan kaatee finciltee falmattee akkuma kaleessa duute bararra waan tokkotu Oromoo dhibe bar kaleessa diina jennee diina jala dhaabbannee mormaa turre diinaaf kilaashii isiitti afaan dabarfatame jala dhaabbattee du'aa fi turte. Har'a garuu mootummaa Oromooti jedhee Oromoon gara lamatti citee jira. Inni tokko Oromoo mootummaan kun tarii aangoo fudhatee gaaffii Oromoo deebisaa laata. Tarii gaafa aangootti bahe gaaffii Oromoo deebisuuf deemaa jedheetu gurra cufatee eegaa jira jechuudha. Inni tokko immoo lakki mootummaan kun sirnuma Oromoo kana balleessuu barbaada. Oromummaa balleessuu barbaada jedhee fincilaa jira. Oromoon gara lamatti hidhamee jira jechuudha. Maaliif diina kaleessa diina jennee falmachaa turre. Garuu fira mana lulxee kan addaan wallaalee jira Oromoon. Kanaaf mootummaan kun fulbaana 24 aangootti gaafa ol ba'e Oromoon gaafa sana akkaataan itti gaddachuuf deemu teessanii waliin ilaaluuf deemtu jechuudha. Inni kaleessa callisee mootummaa kana jala deemus, inni kaleessa mootummaa kana baarus, inni mootummaa kana callisee dhaggeeffataa jirus fulbaana 24 booda gaafa mootummaan kun aangoo qabate gaaffii Oromoo ni deebisa. Kaabineef kaadiree ni xaraga. Kaabineef kaadiree ni balleessa jedhee ilaa eeggataa jira jechuudha. Kanaaf kaadireef kaabineen kun mootummaa fayyaduuf miti. Kaadireef kaabineen kun mootummaa gonkumaan fayyadu. Isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Kaleessa maqaa waajjira fayyaatiin qabeenya uummataa saamteetu abbaa fooqii taa turte. Kaleessa karaa waajjira nageenyaatiin uummata saamtee abbaa qabeenyaa fi abbaa konkolaataa taa turte. Har'a qabeenya sii kanatti tiffachuuf Dr. Abiy Ahmad jala gulfaa jirti malee kaabineef kaadireen bara baraan mootummaa dhufe fakkaattee jiraachuu barbaadde. Warri haqaan hojjetoo waajjira hunda keessa ni jira. Hunda miti kaadireef kaabineen asirratti hubadhaa. Warri nagaa barbaadu ammallee rakkoo fi hacuuccaati irratti geggeessifamaa jira. Sodaateetu bara kana keessa waan dubbadhu jedhee afaan qollofatee mootummaadha karaatti yaada ibsu dhabee taa jira malee warri haqaan hojjetus hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ummanni keenya bifa kanaan waa'ee Oromoo barachuu qaba, gaaffii Oromoo gaafachuu qaba. Karaa nagaadhaan arraba sin amma Facebook irraa wal arrabsitan Dr. Abiyooti, Abiyot Kaasee, Abiyot Golda Gibrahim, Abda Maali kun gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u yaa Oromoo. Kun gowwummaa fi Oromoo moonyi akka taatan isinummaan Oromoo qabaattanii hin beeknu nuti. Warri nama arrabsu gonkuma Oromoon safuu qaba, aadaa qaba, sirna gadaa qaba. Ilaa filaameedhaan gaaffii gaafata. Namni yaada qabu yaadaan yaada isaa mirkaneeffata malee arrabaanii miti. Namni nama arrabsu yoomillee yaada dhabaadha. Yaada hin qabneetu nama arrabsa jechuudha. Abiy Ahmad Ali gaaffii Oromoo nuuf hin deebisne gaaffii Oromoo nu deebisuu qaba jettanii fi Girrisaa Jawaar Mohammad ilma Baandaa ilma Yamanii ilma Maalii jettanii arrabsitanii fi gaaffii Oromoo deebisuu hin dandeessan. Oromoo lammaan gidduutti garaaf dugda gootanii deemuun hin barbaachisu. Gaaffiin Oromoon karaatti gaaffii isaa gaafatu hedduu qaba. Mirga isaa karaatti gaafatu, karaa addunyaan jaallattu, karaa sirni gadaa jaallatu, karaa gurri namaa dhaga'u kaminuu jaallatu gaaffii Oromoo gaafadhaa isiniin jenna. Galatoomaa isiniin jaalladhaa kanuma isinii dhaamuu barbaade wal arrabsoo fi suuraa wal gaddeebisuu warra gantuu warra maaloo warra Abiyoot warra maalii warri jettanii kun gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u. Kun mataa keessanuu bakka hin buutan isa akka keessanii kanatu ummata Oromoo bakka hin taaneen gaa jira jechuudha. Warri nama arrabsitan kun warri maqaa namatti jijjiirtan kun warri akka waan Oromoo bakka buutanii mataa keessaniin hoggansa Oromoo arrabsaa oltan nama keessa maqaa jijjiiraa oltan akka dhalli namaa sin jibbu an dhugaa dubbachuu fi siyaasa hunda kan na jibbisiise arraba keessan. Arrabaan siyaasni Oromoo hiikamu tokko illee hin jiru. Jawaar Mohammad Oromoof hojjeteera. Eenyu ol Jawaar Mohammad Oromoodhaaf hojjetee jira. Yoo dogoggoree jiraate dogoggoree jira inni dogoggora ilma namaati maali inni rabbii miti Jawaar Mohammad ilma namaati. Dogoggora Jawaar Mohammad itti himtanii
walitti nagaa gootanii karaa itti Oromoon nagaa argatu gochuu irratti namni kaminuu hojjechuu qaba. Abiy Ahmed waa hojjeteera argee aangootti dhufe waan gurguddaa hedduu hojjetee jira. Waan dharamuu hin dandeenye karaa amantiitiin waan hedduu gaafa aangootti dhufu hojjetee jira. Harruma Finfinnee keessatti akkanatti qeerroon miidhagee bareedee akka barbaade dubbachuun bara wayyaan itti dhukaafamaa ture. Galata qaba. Ajjeeseera kaleessa kaabineef kaadiree ajjeesaa jirti yaa jamaa. Dr. Abiy karaa itti kaadireef kaabinee kana to'atu fulbaana 24 booda irraa dubbachuuf deema jechuudha. Kaabinee kanan to'atu aangoon qabannee dhuguma aangoo kana osoo hin qabatiin kaadiree kana itti dhiyeesse boriin rakkataa. Kaadireen kun waan baay'ee balleessuu dandeessi. Maaliif bakka waan wayi beeytuu fi bakka sana tuqxee akkuma wayyaaneen irra biyya rabbashaa jirtu kana biyya rabbashuu dandeessi jedhee Oromoon liqimsatee taa'aa jira. Kanaaf galata namaa balleessuun hin ta'u. Waan kaleessa galata hojjete galata isaa, waan inni irra faallaa hojjete faallaadhaan dura dhaabbachuudha, falmachuudha, gaafachuudha. Dhugaadhaan yoo gaafatte ni injifatta waan taateef kanuma isiniin jedha. Injifannoon kan uummata Oromooti. Oromoon biyya sana keessatti abbaa biyyaati, abbaa Itoophiyaati jetti kaadireenu. Taa'ee dandaafaa maal jedha? Oromoon abbaa Itoophiyaati jedha. Garuu gaafii Oromoon immoo deebisaa hin jiran. Oromoo ajjeesaa Oromoon abbaa Itoophiyaati jedhu. Eeyyiin abbaa Itoophiyaati. Oromoon biyya sana keessatti saba guddaadha. Saba miliyoona 60. Saba of danda'aadha. Saba hirkatee jiraatu miti, saba itti hirkatamee jiraatudha. Yeroo baay'ee isin saba hirkiftanii jiraachisuu barbaaddanii saba Oromoo kana jechuudha. Kun nurraa dhaabbatuun isiniin jedha. Isiniin jaalladhaa galatooma.